Filannoon biyyaalessaa Itoophiyaa torbaffaan gaggeeffamuuf guyyoota qubaan lakkaa'amantu hafa. Waa'ee filannoo kanaa wantootni ijoon beekuu qabdan kunooti. Filannoo teessoo mana maree bakka bu'oota uummataa fi manneen maree naannoleef godhamu kanarratti hirmaachuuf dhaabbileen siyaasaa 47 kaadhimamtoota dhiyeessanii duula filannoo gaggeessaa jiru. Paartileen kunniin teessoo mana maree bakka bu'oota uummataa 547 fi kan mana maree naannolee 2,919 ta'uuf dorgomu. Walumatti teessoowwan filannoof dhiyaatan 3,466. Akka ragaan boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa agarsiisutti paartileen 47 waliigalatti kaadhimamtoota 10,924 dhiyeessanii jiru. Kanneen keessaa 2,098 teessoo paarlamaaf dorgomu. Kaadhimamtootni 8,736 ta'an ammoo teessoo manneen maree naannoleetiif dorgomu jechuudha. Lammiileen Itoophiyaa 150,514 ta'an sagalee kennuuf waraqaa fudhataniiru, galmaa'aniiru jechuudha. Kanneen keessaa 1,23,1 ta'an dubartoota. Filannoon kun buufataalee filannoo 48,829 keessatti gaggeeffamu. Filannoo kana milkaa'inaan raawwachiisuuf ammoo hojjettootni 70,000 ta'an bobbaafamanii jiru. Filannoo kana taajjabuudhaaf dhaabbileen 55 hayyama argatanii jiru. Dhaabbileen kunniin walumaa galatti taajjabdoota 60,000 ta'an bobbaasuuf adeemu. Ofii filattootnii fi warreen xiinxalan waa'ee filannoo kanaa maal jedhu? Sagaleen dubartootaa hedduu dhaga'amaati jira. Eeguun kana jedhu kaabineetiin foorm ta'es akka mootummaatti gender based kaabineetota ture. Suni effektii guddaa qaba dubartoota irratti, empower gochuu irratti. So sanaa fi participation dubartootaa hedduu ilaalaan jira. Mootummaadha waan ta'eef wanti nuti filaa jirru mootummaan immoo roolii guddaa qaba jireenya dhuunfaa uummataa irratti jechaadha. Kanaafuu jireenya guyyaa guyyaa irratti effektii guddaa qaba. Dubartoota akka kootiif hirmaadhaan jedha. Hirmaadhaa, feetii mataa keessanii murteeffadhaa, duubatti hin jedhinaa, poolisii meekingii irraa duubatti hin jedhinaa, hirmaannaa irraa duubatti hin jedhinaa jedha. Dargaggoo yeroo duraaf sagalee kennu filannoon kun siif akkamii qabaa jennee gaafannee jirra. Simee Birkum Tulluu ይባላል. Maqaan koo Birkum Tulluu jedhama. Filannoo irratti yeroon hirmaadhu kuni kan jalqabaa kooti. Paartileen waayita falmii gaggeessan kan hin taajjabe dhimma dargaggoota irratti xiyyeeffannoo gahaa kennaa akka hin jirredha. Akkan yaadutti ammoo dhaabni injifatee mootummaa ta'uuf deemu dhimma kanaaf xiyyeeffannoo kennee hojjechuu qaba. Sababni isaas kan biyya dhaalu dargaggoodha. Nuyiidha. Kanaaf nuuf xiyyeeffannoo kennee hojjechuu qaba. Carraa adda addaas mijeessuu qaba. Ammallee carraaleen jiru garuu kana caala babal'achuu qabu. Akkan yaadutti dimokiraasii keessatti sagaleen tokko gatii qabdi. Sababni isaas sagalee tokkoof jecha paartiin tokko aangoo dhabuus argachuus danda'a. Kanaaf sagaleen koo gatii qabaa jedhee namana. Mata yagal biyya asballo. Obbo Shimallis Fayyisaa muummee barnoota saayinsii siyaasaa fi hariiroo idil addunyaatti kaadhimamaa PhD'ti. Hundeessaa dhaabbata Association for Peace in Ethiopia jedhamuutis. Sochii paartilee siyaasaa haga ammaa akkamiin ilaaltee gaheen hawaasaa filannoo kana keessatti maalii jennee gaafanneerra? Sirna siyaasaa keessatti filannoo jechuun mootummaa biyya bulchuu sagaleedhaan murteessanii bakka buusuu jechuu waan ta'eef kanarratti uummanni jechuun kutaaleen hawaasaa adda addaa dargaggoonni, dubartoonni, maanguddoon illee guutumatti qaamni filachuu danda'u hundi xiyyeeffannoo guddaatti kennee mootummaa naa ta'a biyya kana sirriitti gaggeessuu ni danda'a. Rakkoolee biyya kana mudataa jiran isaan amma jiranis borullee rakkoolee mudachuu danda'an hunda isaanii furmaata fiduu danda'a jedhee amane filachuu danda'uu qaba jechuudha. Kanaaf sirriitti of qopheessee xiinxalee xiyyeeffannoodhaan ilaalee filannoo sana gaggeessuu danda'uu qaba. Mootummaa haaraa filamee aangoo bulchuu fudhatu kana qorumsa gurguddaa hedduutu isa mudata. Isaan keessaa inni tokko dhimma dinagdeeti. Qaala'insi jireenyaa akka malee dabalaa jira waan ta'eef sanarratti hojii guddaa hojjechuu barbaachisa jechuudha.
hojii guddaa hojjechuutu irraa eegama. Hojii dhabiinsi hir'isuu keessatti qooda gurguddaa bahuu qaba. Kuni chaalenjii isa tokko yookiin immoo rakkoo mudatuu danda'an keessaa isa tokko ta'uu danda'a jechuudha. Rakkoon karaa adda addaati karaa nageenyaatiin dhufuu danda'u. Maaliif qaamonni adda addaa hidhatanii socho'an iddoolee adda addaa keessumaayyuu Tigraay keessatti, Oromiyaa keessattis akkasumas naannoo Amaaraa keessatti waan jiraniif kuni rakkoolee gurguddaa yookiin immoo tiriits ta'uu danda'u jechuudha mootummaa filamee dhufu. Kanaaf mootummaan haarofti filamee aangoo biyya kanaa qabachuuf dhufu rakkoolee kana ofirraa qolachuudhaaf yookiin immoo furmaata qopheessuudhaaf of qopheessuu danda'u qaba jechuudha. Hordoftoota keenya waa'ee filannoo biyyaalessaa 7ffaa Itoophiyaa isin yaadni keessan maali? Komentii jalatti nu beeksisaa.